kutaa kitaaba qulqulluu keenya keessaa ergaa guyyaa har'aatiif kan ta'u lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 1:3 irraan jalqaba. Phaawulos iddoo sanatti akkas jedha. Yaa obboloota koo yeroo hundumaa waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu nurra jira. Amantiin keessan safara malee guddachaa, jaalalli hundumti keessan adda addaan waliif qabdan baay'achaa waan adeemuuf galateeffachuun keenya qajeelaadha jedha Phaawulos warra Tasalonqeen. Kutaa kana keessatti yommuu ilaallu Phaawulos amantiif jaalalli amaloota gaarii lamaan miseensonni waldaa Tasalonqee keessa jiran guddifachuu qaban akka ta'e asirratti argina. Hawwii isa guddaa maaliin akka guddatan amantiidhaan akkuma kana jaalalaan akka isaan guddatan. Kanaaf galateeffachuun nurra jira jedhe. Galateeffachuun nurra jira. Amantiin keessan safara malee guddachaa. Ameen. Kana jechuun Phaawulos jara kana dursee beeka. Yeroo amantiin jalqabe beeka. Yeroo yookaan immoo isaanitti dubbiin misraachoo Waaqayyoo kun isaanitti dura himame ni beeka. Amantiin isaanii ganaa daa'ima ture, ijoollee ture. Garuu safara malee hammanni eegeen ol amantiin isaanii akka inni guddate kutaa kana keessatti argina. Isaan kana qabaachuu qofa otoo hin taane jaalalli Phaawulos maal ture? Amantiin isaanii akka guddatuuf illee kadhata isaa ture. Kadhata isaa ture. Amantiin keenya akka nuuf guddatu kadhannaa nuti. Obboloota koo waan tokko isinitti himuun barbaada. Seexanni jireenya amantootaa keessaa waan hunda caalaa kan inni sodaatu amantiidha. Amantii sodaata seexanni. Amantii sodaata. Waan tokko isinitti himuun narra jira. Seexanni barumsa hin sodaatu. Eenyullees baratee tarii beekumsa isaa ol qabaachuu hin danda'u. Inni ergamaa samiiti. Ergamaa samiiti seexanni. Samiirra ture. Waaqayyo bira ture. Urjiibsituu ture. Beekumsa cimaa qaba. Beekumsa cimaa qaba. Kanaaf beekumsa hin sodaatu seexanni. Barumsa hin sodaatu. Kana qofa miti. Nama qabeenya qabus hin sodaatu. Ati qabeenya qabaatte hin sodaatu seexanni. Dhimma isaa miti. Dandeettis hin sodaatu. Taalentii ati qabdus hin sodaatu seexanni. Namni tokko kiristaana ta'ee wantoota baay'een kanaan namoonni akka poozitiivili kuni gaariidha garuu seexanni dhimma isaan qabu. Dabalataan ati aangoo kamis qabaadhu seexanni dhimma isaan qabu. Aangoo keessa hin sodaatu seexanni. Maqaa ati qabdus waan tokkollee waan sodaatu hin qabu seexanni. Seexanni maal sodaata? Amantii dhugaa kan jireenya kiristaanaa keessatti guddatu, mul'atu sodaata. Amantii sodaata seexanni. Sirriitti haa hubannu obboloota koo. Amantii sodaata seexanni. Amantii sodaata. Maaliif amantii sodaata? Amantiin harka Waaqayyoo sochoosuudhaaf humna qaba. Yeroo namni amanu Waaqayyo irree isaa sochoosa. Yaadattu miti gaafa Maartaan fudhattee gara awwaala Alaazaar dhaqxe. Gara awwaala Alaazaar dhaqxe Maartaan. Yesuus achi gahee akkas jedhe dhagaa kanarraa kaasaa jennaan Maartaan akkas jedhe. Yaa gooftaa erga du'ee guyyaa 4 buleeretti. Garuu Yesuus akkas jedhe. Yoo amante ulfina Waaqayyoo argita. Gooftaaf galannaa ta'u irree Waaqayyoo sochoosa. Kadhannaan amantiin. Amantiin qorumsa mo'ata. Kan ittiin qorumsa injifannu amantiin. Akkuma beektan hundi keenya kiristaanni dirree waraana irra jira. Wal'aansoon waggaa 6,000 dura samiirratti eegalame. Sana booddee gara biyya lafaatti gadi darbe Addaamiif Hewwaan irratti seexanni lola kaase mo'ate gowwoomse. Sanaasittis immoo hunduma keenya irratti kan mo'e wal'aansoon guddaan har'allee hojiirra jira. Guyyaa guyyaa keessatti waraana irra oolla. Kanaaf waraana seexanni nurratti banu maaliin mo'annaa? Amantiidhaan mo'annaa. Kana qofa miti amantiin hidhaa hiikuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hidhaa hiika amantiin. Phaawulosiif Sillaas yaadattu mana hidhaa keessatti yeroo isaan harka isaanii fi miilli isaanii jirma gidduutti hidhamee halkan walakkaa amantiidhaan Waaqayyoon faarfatan. Waaqayyo hidhaa hiike. Sansalata irraa hiike Waaqayyo. Sansalata irraa hiike. Balbala irraa bane Waaqayyo. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Balbala mana hidhaa bana amantiin. Argitanii? Amantiin balbala mana hidhaa bana. Amantiin waan hin argamne arga. Waan hin danda'amne danda'a. Kana qofa miti. Amantiin meeshaa waraanaati. Meeshaa waraanaa kan ittiin diina mo'annu. Kan diinni dura hin dhaabanne amantiin meeshaa waraanaati. Kitaaba Steps to Christ jedhu fuula 93 afaan Ingiliffaasaarraa akkas jedha obboloota koo. Prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. Kana jechuun maal jechuudha? Amantii fi kadhannaani humni kamiyyuu biyya lafaa kanarratti raawwachuu kan hin dandeenye raawwachuu danda'u, gochuu danda'u.
Amen. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Prayer and faith. Amantii fi maal? Kadhannaa. Amantiif kadhannaa. Raayyaa waraanaa gochuu kan hin dandeenye, bulchitoonni biyyaa gochuu kan hin dandeenye, eenyuyyuu gochuu kan hin dandeenye. No power on earth can accomplish. Homtuu tarii biyyoonni gurguddatan abbootiin qabeenyaa sooressoonni warra akka Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa gochuu kan hin dandeenye. Gochuu kan hin dandeenye. Seexannis gochuu kan hin dandeenye. Argitanii? What no power on earth can accomplish. Seexana dabalata. Amantiif kadhannaan waan seexannillee gochuu hin dandeenye gochuu danda'u. Maaliif yoo jettani connectioniin isaanii Waaqayyo wajjin. Yeroo kadhan, yeroo amannu irree Waaqayyootu socho'a. Waaqayyo immoo maal gochuu dadhabare? Wanti Waaqayyoof dadhabame jiraare jedha sagalee Waaqayyo. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf seexanni kanaaf sodaata. Seexanni kanaaf amantiif kadhannaa kan hin jaalanneef. Phaawulos amantii gaachana wajjin wal qabsiisee kaasa. Amantiin gaachana dha. Gaachanadha. Gaachanni immoo maaliif? Meeshaa lolaati. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 6:16 maal jedhaa? Kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu dandeessu. Ameen. Eebbi kana caalu hin jiru. Argitanii? Amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Gaachanni bara keenya keessa meeshaan adda addaa diroonii yookaan immoo wantoota garaagaraa misaayilota adda addaa jechuu dandeenya. Baroota darban keessatti bara macaafni qulqulluu barreeffame yeroo qaroomni ammaa kun hin jirre meeshaa waraanaa guddaan gaachana. Gaachana. Eeboof gaachana. Gaachanni meeshaa guddaa kan ittiin diina ofirraa qolatan. Eeboo diinni namatti darbatu ittiin kan ofirraa qolatan gaachanadha. Kanaaf maal jedhaa? Akka gaachanaatti amantii fudhadhaa. Isaan maal gochuu dandeessu? Xiyya isaa sana warra boba'aa deeman sana dhaamsuu dandeessu. Argitanii? Seexanni yeroo hundumaa xiyya boba'aa deemu nutti gadhiisa. Garaa nuun laafu seexanni. Takkaallee seexanni michummaan wajjin uumuu hin danda'u. Bara kamiyyuu garaa nuun laafu. Aariinsaa dheekkamsiisaa nurratti baay'ee cimaadha. Garuu sun kan inni dhaamuu danda'u maaliin? Amantiidhaan. Ameen. Gooftaaf galannaa ta'u. Macaafni qulqulluun amantii xiqqoo qofa osoo hin taane amantii guddatu akka nuti qabaannu nu waama. Namoonni baay'een kiristaanonni baay'een dhugaa dubbachuuf amantiin keenya hin guddatu. Bara baraan jijjiirama ofirratti otoo hin argin yeroo dheeraadhaaf waldaa keessa turree kan nuti jijjiirama baay'een argine jiraachuu dandeenya ta'a. Isin ofirratti ilaaluu dandeessu. Haa ta'u malee garuu amantiin guddachaa deemuu qabu. Kiristaanni bara baraan daa'ima ta'uu hin qabu. Mucaa ta'uu hin qabu. Namni kiristaana ta'e lammaffaa dhalatu akka mucaa reef dhalatuuti. Mucaan reef dhalatu kun immoo maaltu barbaachisa? Guddinatu ishee barbaachisa. Mucaan dhalattee hin guddattu taanaan mucaan sun mucaa guutuu miti. Warra isheettis ba'aa taati, maatii isheetti ba'aa taati, biyya irratti ba'aa taati, mataa isheefillee baay'ee riskii guddaa ulfaataadha. Kiristaanni amanee hin guddanne rakkoo guddaa waldaa irratti ba'aa ta'a, maatii isaa irratti ba'aa ta'a, jireenya isaa irratti ba'aa ta'a. Waaqayyotti illee ba'aa ta'a kiristaanni hin guddanne. Haa guddatu amantiin keessan. Guddadhaa. Guddachaa jiraachuu keessan ofirratti ilaalaa. Waaqayyo guyyaa yeroo isinii dabalu, bara yeroo isinii dabalu, har'aaf bor barreen gaddaa bara darbe achuma ta'uu hin qabu. Jireenyi keenya guddachuu qaba. Waaqayyo nu gargaaru. Amantii guddatu. Amantii laafaa yookaan immoo amantii yeroo gabaabaa otoo hin taane amantii dabalaa deemutu nu barbaachisa. Ni amantuu Waaqayyoon jedhee isin hin gaafadhu. Garuu gaaffiin koo amantiin keessan hammam jabaadha. Amantiin keessan hammam jabaadha. Waaqayyoon hammam amanannaa. Amantiin keenya guddataa jira. Mee kana ilaala. Action pilaanii fudhadhaati torbee yeroo walitti deebinu iddoo amantiin keessan jiru ilaala. Amantiin keessan guddataa jira. Jabaachaa jira. Jabaachaa jira amantiin keessan. Qabxee gurguddaa 8 gabaabsee isinitti himeen xumuruu barbaada.